is عادي. أنا مزينة دوبرا أنا مزينة دوبرا kahunda jalu rabbi rabbi rana kaba muji rabbi ajaba namatu yada adab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا كيسن جبتني هردوف توتا في داو توتا كابا جامو في بي كنا بغا نجا دفتن كيسما كوبين بشنانا كيسما غافي ديبي ويك ابدش يا دجرا شير غدامي كيسما كيسما دياتا اسن شير غدا كيسما كوبي بشنا فتا زناتني أسمع كوردة سنجرا وري كورتان وري سجاتة وري شرين بين يلا كنابا ومني واتكم بين باي كشير تشير أوكي وري شري بيت تشير كشيرين بين وسيت مانتا نجارو باي اسم أكجابه نانت سيكولو سيدي هذا غاف ديفيد أكيد اسمه وجين كيسمه ندياتا سنة أسمع واي كواي خن شمران جم مثلا لريف سنة الربع نمان الرب اللي مشغولة الربع بيتني خن ورا دبي شجرة مش شجرة أصلا كان فكية مواي شمرن دبي اوكي كيسما ني دفا اسن شير غودا تنقول تمارا الى شير غودا كاجو Abdi. اهلا Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam fayyaadha. فياكم Akkanatti garuu hin baay'inti ta'uun beeku akkuma tasaan tuqee noormaalii waan taane natti. انا ستم Maalirri ani akkuma natti dhufetti hin seene. اي بلاتي نكتب هداور نماس الرب بالبلازا نماس الرب بالبلازا Nama jaarsa hin qabne kana beektaa nama hedduu sitti bilbila. اي Akkam fayyaadha miti. نجا الحمد لله بقى نجا نفتك كيسما تيجي تجرتا كذا ربي بشنا ناتي ونبراهيم Maaltu نما jira هدوس الرب بالبلازا yaani baay'ee miti beektaa aktiivistii feesbuukii waan ta'aniif yeroo tokko akkuma kanaan bilbilama. اوكي ما سيجا صار بالبلوكو يعني جالسة كمان جتوني yaani maaltu oolee maaltu jira haala qabsoorraas ta'e bakka waan hundaan dura bu'ummaa waan itti gaafatamummaa fudhannee jirruuf jennan gaaffii tokko nama gaafatamaa bas malee waan biraa miti. سر بالباني أنا قبضة سقافة تاني Haala qabsoo jettamoo waa'ee jaalalaa jettamoo bakka jaalalaan injifachuun akkam akka ta'e jireenya akkam akka ta'e waa hedduutu narraa baratama. اوكي ما فكرني ديرو تسيبل بلانكا نكيسا ديرو تكوتا كم تو يوان جالا سقافة تبايسه هاوي سجا ديرو نانو كم يتمي No, كان سقافة beektaa komii keessa nama gasha kun yoo ijoollee kutaa ganda kanaa jedhe ijoolleen tarii warri kaanatti mufachuu danda'u. Kanaafuu gaaffii kana soo bira darbinee wayyaa. ايش مشكلة ما فكرنا يرو هدوش مرن جمع قافي جارانا قافي كنتم ما قبا
No gandummaan qabu namni tokkummaa fi oromummaa turre namaaf wayya beektaa. Garuu ijoolleen tokko tokko kan miira gandummaa keessa si galchan jiru. Jarri sun ganda sana bakka hin bu'anii garuu haa ta'u malee xiqqoo ishee ani jira miti hamma tokko. Amma yeroo ansi argutti maashaallaadha atama dhugaa rabbi dubbachuuf tokkummaan kee baay'ee namatti tola beekta maaliif yeroo amma dhiiftee jirta waan abiyyi onnee gasiseene malee dhiistee jirta abbaa feetamma yeroo kana keessa nama kamiyyuu amma itti gubbatti wallaalu hubantii bareeda kennitaa yaada gaarii barreessitaa abbaan fedhe bilxiginnaa keessaa laayibee seenuu shergootaa fi kaafaa keessa seenuu shergootaa fi baay'ee beekta namatti tolta amma haala amma jirtu kanaan waan baay'ee namatti tolu beekte dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee yeroo kana keessa baay'ee natti tolta maaliif dhiiftee ammatti bakka waa mara osoo siyaasan taane amma reeffa gartee wanni martuyyuu dhugaan martuyyuu seegalte na fakkaatte maatiri garuu tokkummaa beektaa jaallatamaa fi kabajamaa artiistaa Haacaaluu Hundeessaa dhabnee jirra. Oromoon wal jibbuun, Oromoon wal balaaleffachuun, Oromummaa walirraa fuudhuun, jibbaa gidduu keenyatti uumuun hayyoota keenyaaf iyyuu tolaan jiru dhugaa dubbachuu ta'e. Kanaaf wal harcaasuu, wal bubuusuu, gandaan wal qooduun akka faayidaa hin qabne hubadheetan xiqqoo ishee sa'een gaddaarra yaadni kiyya sarraa akka kiyyatti kan akka Oromoottis akka paartiittis homa jiru dhugaa jiru irratti hundaa'een haasa'a beektaa. Kanaaf akka gandaatti yoo ilaalle seenaa gandittii hin qabdu amma maccaaf tuulamni seenaa maal qaba kan jedhu seenaa ofii namas barsiisaa ofii hubachaa yoo deeman kun gandummaa miti beektaa. Atillee seenaa ganda keetii tokko qabsaa maqaa isaa eenyummaa isaa yoo nuuf barreessite maxxansite rakkoon qabu. Dhalataa si komaandoo qabsaa akkasitti seenaa akkasii qaba biyyi sun jennes nirraa hubanna malee yaani rakkoon qabu. Amma yeroo tokko tokko jimmaan akkasii wallagga akkasii jedhame yeroo maxxansamutti ijoolleen baay'een gandummaatti kan fudhatan jiru. No gandummaa miti kun seenaa biyya ofii nama barsiisan baay'ee irraa baratama yaada akka kiyyatti. Okay, amma fakkeenya yeroo hedduu si argaa beekta. Atama wallagga caalaa yeroo hedduu jimma jaalatta sirba jimmaa buna jimmaa fa'aa dhaabdaa yookaan sirbuma jimmaa kana fa'aa poosti gootaa sirri jaalatta. Haga wallagga waan haga wallagga faasna jimma faarsitate garuu. Eka biyyatti dhalatan keessa garuu dura namni ganda ofii jaallatee darbee ganda namaa jaallata. Haa ta'u malee ani garuu dhalatu wallaggaa ta'ullee jimmaan hedduun jaalladha malee dhaloonni koo jimmaan ta'eetii miti garuu jimmaan hedduun jaalladha. Yaani jaalala immoo gara bifa nama keessa kaa'an beektamti biyya tokko yoo ilaalte seenaa isaa nama isaa qilleensa isaa jaallattee faarsuu dandeessa. Kanaaf jimmaa hedduun natti tola malee waan biraatiif miti. Okay. Sirriitti gadi fageenya waa jimmaa kana sirriitti beektan sir. No gadi fageenyaan beekee miti ani amma ani ji'a murtaa'e kanan jimmaan taa'e laakiin amman taa'e keessatti qilleensi isaas natti tolee seenaa isaas yeroo dhaga'u baay'ee seenaa gaarii qabeessadha jimmaan. Miidiyaa kana irrattis yoo ilaalle ijoolleen jimmaa yaa'anii naamusa qabu. Hamman beeku keessatti ijoolleen jimmaa badii isaan irratti argisiin qabu. Waan isaan irraan of na balaaleffachiisu irratti hin argine. Baay'ee amala qabeessotadha, hayyootadha. Kanaaf inni jaalladha. Kanaaf yeroo hedduu jimmaan jedha malee seenaa isaa gadi fageessee hin deemti garuu akka dhalattuu kutaa biraatti jimmaan baay'een dinqisiifadhaan kutaa Oromoo keessaa. Okay, galatuma. Amma fakkii amma yeroo hedduu amma torbee kana keessa amma Kiyyaara Bashiirni beekame suuraa shamara jimmaa wajjin ka'e. Akkamitti shamarra jimmaa wajji suuraa kaatanii yoo warra lolu kana homaa jettamee fakkeenya yoo wanti kun dhiibbaa Oromoo irraan hin ga'u. Mee tattarii wallaalummaan argisiisu fakkeenya. Ati wallagga taatee ana wajji yoo suuraa kaate rakkoo qabu amma yeroo hedduu dhiirri jimmaa fi shamarra ijoolleen warri jimmaa guutuun akkamitti juuntaa wajjin suuraa kaatanii jira. Nuti fakkii amma akka unumaayyuu amma beektaa kutaa artii kana juuntaa jedhaniin. Asirratti homaa jettamee ati kan akka nama jimmaa. Oromummaa walitti qabna beektaa paartiin waan adda taaneef jennaan waa hedduu jara morma sana keessaan isa tokkodha waa'ee suuraa sanaatti amma fakkeenya garuu nama tokko amma saba tokko xiqqeessaa
ganda nama sana kun gandummaa miti ijoollee osoo nu batiin arraba dheerata malee kun gandummaa miti si galee namni tokko nu arrabsaa nu xiqqeessaa ijoollee keenya wajjin akkamitti suuraa kaa kan jedhu itti dhaga'ama. Ijoolleen tokko miira keessa galanii haasa'aniif ani ijoollee hawaasni Jimmaa hundi akkana jedhee Oromoo irraa adda ta'uu qaba jechuun qabnu amma si galee. Haalichatu yeroo miidiyaa irratti wanta miidiyaa irratti deemamu wanti jedhamee nama arrabsamu jechuun waan ulfaataa ta'eef akkamitti shamarree keenya wajjin suuraa ka'aa jecha kana jedhanii nutti moggaasaa nu arrabsaa Oromummaa nurraa fuchaa kamiin jaallatanii kamiin jibbu kan jedhu keessa galanii itti fakkaata ijoolleen baay'een kan miira keessa galanii waa'ee suuraa sana haasa'an garuu amma yoo ilaallee namni tokko dubartii tokko qabachuudhaaf waa lama qabaachuu qaba beektaa? Waalamni sunis tokko qabeenya tokkommoo barumsadha si galee amma jecha kanarra deebi'a ijoolleen baay'een na arrabsaa turan diiramu yeroo na haasa'e laakiin nama bulchuu qabeenya qabaachuu qaba fakkiin dhiirri tokko. Dirqama baay'ee qabeenya qabaachuu qaba mana fuudhee keessa jiraachuullee qabaachuu qaba mitiire amma fakkiin dhiyoo dandeessee ulaagaa isheef guutuu hin qabaanne fuutee amma maal nyaachistaa intala shamaraa tokko fuutee. Kanaafiyyuu namni gaafa fuudhuuf deemu laazim mana yookaan mallaqa qabaachuu keetti gabaabumatti. Mallaqa qabaachuu qaba. Amma mucaa kana akka beeknutti biyya kana waggaa hedduu dhuunfaatiin isa walitti dhufeenyas hin qabu. Mucaan kun